wanti har'aa samii Israa'el irratti mul'ate waraanni idilee osoo hin taane rooba sibiilaa fi ibiddaatiin. Sirnitti isaa qilleensaa Israa'el inni doolaara biiliyoonaan ijaarame ayirandamef David Sling madhukaasanii misaa'ela isaanii fixataniitiin rooba Iraan kanaa qolachuu dadhabanii umarratti jaamaa fi duudaa ta'anii hafan. Misaa'eloonni Iraan dambaliin dachee weeraramtee kana yeroo rukutan hooggantoonni waraanaa Israa'el of wallaalanii uummanni isaanii tattamaan gara holqa lafa jalaa akka baqatu ajajaa dhiphinaa dabarsan. Gaazexaan Israa'el Channel 12 akka gabaasetti hooggantoonni waraanaa Tel Aviv samiin keenya uramee jira. Dho'iinsi itti aanu kana caalaa maachuu danda'a jechuun shakkii fi naasuu guutuun eegaa jiru. Lola waraanaa Iraanii fi Israa'el gidduutti bifa haaraan jalqabe. Haleellaa marsaa afuriin Iraan Israa'el irratti gaggeessitee miidhaa inni geessise waliin bal'inaan qabannee jirra. Gama kaaniin hidhattoonni Yaman Al-Hoosiin misaa'ilota baalaastikii gurguddoo fi ulfaatoo furguggisuun handhuura Israa'el Qudsii, West Baankii fi naannoo Baara Luuxii irratti baqaqaa roobsanii jiru. Bal'ina isaa ni dhageessu. Waashingitanii fi Tel Aviv gidduutti kirkira siyaasaa isa hunda caalamaa fi obbolummaa sibiilaa diiguutu dho'ee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi kanaan dura gaachana Israa'el of fakkeessu har'a haguuggii irraa saaqee muummee ministeera Israa'el Beniyaamin Netaaniyaahuu qullaa isaa hawaasa addunyaa duratti salphisaa jira. Wanti hunda caalaa Netaaniyaahuu maraachee fi Israa'elin dhiphisee garuu ajajaa Tiraamp isa dhumaati. Tiraamp atattamaan bilbila kaasee Netaaniyahuudhaan qaanfii Iraan fudhatteef deebii kamiyyuu akka hin kennine jechuun ifatti ugguree jira. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam shamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News'dha. Murtii guyyoota muraasaa booda walitti deebinee jirra. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin Baha Giddu-galeessaa inni kanaan dura dukkanaa fi sodaan guutamee ture halkan kaleessaa guutummaatti ibiddatti jijjiirame. Iraan isheen madaa ishee hidhattee obsaan eegaa turte. Kaleessa dhukaasa bakakkaa isa hunda caalamaa fi seenaa jijjiiru handhuura Israa'el irratti gaggeessitee jirti. Akkuma koreen nageenyaa biyyaalessaa Iraan ibsetti tarkaanfiin kun saree maraataa kan ta'e Beniyaamin Netaaniyaahuu adabuu fi of tuulummaa isaa daaraa gochuuf tarkaanfii fudhatamedha. Raayyaan waraanaa Israa'el naasuu fi dhiphinaan guutame dambalii misaa'ilota baalaastikii fi kruuzii dachee Iraan irraa ka'uun samii Tel Aviv uwwisuu isaa ifatti amanuuf dirqamee jira. Misaa'ilonni kunniin akkuma roobaa yeroo gadi dhiifaman hooggantoonni Tel Aviv uummanni isaanii tattamaan da'oo lafa jalaa kaseenuu fi amma ajajni biraa kennamutti achuma keessa akka turan ajajanii jiru. Wanti hunda caalaa dhiphina Israa'el agarsiisu garuu ajaja waraanaa cimaa darbedha. Namni kamiyyuu suuraas ta'e viidiyoo iddoo misaa'elitti kufee fi gamoowwan barbadaan waraabee miidiyaatti yoo baase ni adabama. Kunis kufaatii sirna ittisaa qilleensa isaanii fi miidhaa guddaa isaan irra ga'e dhoksuuf carraaqqii abdii kutannaa godhamedha. Gaazexaan beekamaan Israa'el Yoodiyoot Taaraanot ofuma isaa marsaa jalqabaa qofaa keessatti dho'iinsa gurguddaa afur kan sammuu namaa raasu galmeessuu isaa ragaapee jira. Osoo inni jalqabaa hin qabbanaa'in Iraan rooba ibiddaa marsaa lammaffaa fi isa hunda caalaa cimaa ta'e halkan darbee furguggistee jirti. Misaa'elonni ammayyaawaa warri caccabanii faca'an kanneen kilaasarii fi drooniiwwan of dhoosan kaaba Israa'elii fi onnee Tel Aviv qulqullinaan rukutan. Sirni ittisaa qilleensaa Israa'el inni addunyaan dinqisiifatu ayirandameen guutummaatti jaamaa fi duudaatti rooba sibiilaa kana dura dhaabbachuu dadhabe. Inni kun mootummaa Netaaniyaahuu guutummaatti laamshisee jira. Ministeerri barnootaa Israa'el tattamaan ibsa baaseen har'a manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan hundi guutummaa biyyattii keessatti cufaa akka ta'an akkasumas uummanni lafa jalaa akka hin baane ajaje. Israa'el har'aa magaalaa namootarraa gara magaalaa ekeraa yookaan iddoo onaatti jijjiiramtee jirti. Eegduun warraaqsa Iraan immoo mo'ichaa fi gootummaa guutuun ibsa waraanaa labsee jira. Haleellaa kanaan akka akeekkachiisa jalqabaa qofaatti dhiyeessuun yoo Netaaniyahuun dogoggora biraa hojjete yookaan deebii kennuuf yaalii geggeessee Iraan daqiiqaa muraasa keessatti Israa'eliin guutummaatti lafarraa ni haxoofti jechuun addunyaatti dhadatee jira.
ergaan Iraan asirratti fadhaam barri Israa'el akka feetetti of tuultuu fi daangaa dhiigaa ceetu xumuramee jira. Har'a harki olaanaan kan warra diddaati. Iraan isheen madaa ishee qabattee yeroo eeggachaa turte. Marsaa sadaffaa fi isa hunda caalaa caccabsaate misaa'elota baalastikii tuuta kanniisaa fakkaataniin handhuura Tel Aviv fi kaaba Israa'el irratti gadi dhiistee jirti. Wanti har'aa samii Israa'el irratti mul'ate waraana idilee osoo hin taane rooba sibiilaa fi ibiddaati. Sirni ittisaa qilleensaa Israa'el inni doolaara biiliyoonaan ijaarame Iron Domeef David Sling amma dhukaasanii misaa'ila isaanii fixatanitti rooba Iraan kana qolachuu dadhaban. Dhumarratti jaamaa fi duudaa ta'anii hafan. Misaa'eloonni Iraan dambaliin dachee weeraramtee kana yeroo rukutan hooggantoonni waraanaa Israa'el of wallaalanii uummanni isaanii tattamaan gara holqa lafa jalaa akka baqatu ajaja dhiphinaa dabarsan. Gaazexaan Israa'el Channel 12 akka gabaasetti hooggantoonni waraanaa Tel Aviv samiin keenya urameera. Ho'iinsi itti aanu kana caalaa maachuu danda'a jechuun shakkii fi naasuu guutuun eegaa jiru. Yeroo fageenya kiiloomeetira 1000 garasitti lafa Iraan irratti haalli jiru guutummaatti faallaa kanaan madaallii addunyaa garagalchee jira. Osoo Israa'el holqa jala dhokattu uummanni Iraan miiliyoonaan lakkaa'amu daandiiwwan Teeraanii fi magaalota gurguddootti dacha'uun ichisa injifannoo fi faaruu gootummaa dhageessisaa jiru. Sagaleen isaanii tokko ture labbeeykaam yaa Naasir. Uummanni Iraan misaa'ila samiirraa barreessu kana akka sibiilaatti osoo hin taane akka ergama gumaatti ilaale. Haleellaan kun gumaa dhiigaa namoota nagaa fi gootota daayyaa warra kibbaa Beeroot Lebaanos keessatti haleellaa Israa'eliin wareegamanii fakkaatee ifatti labsamee jira. Siyaasni fi waraanni yeroo walitti makaman ergaan darbuu lafee cabsaa. Wiirtuun ajajaa waraanaa Iraan isa guddicha Kaasamal Ambiyaa akeekkachiisaa isa xumuraa diinaaf dabarsee jira. Yoo Israa'el Lebaanos keessatti daangaa darbuu itti fuftee yookaan haleellaa har'aatiif deebii lafa raasuu kennuuf yaalte tarkaanfiin keenya inni itti aanu guutummaa Israa'el barbadeessuu ta'a jira. Iraan nuti duguuggaa diinni obboloota keenya irraan ga'u ija cufanneen daawwannu jechuun madaallii waraanaa Baha Giddu-galeessaa guutummaatti of harkatti galchitee jirti. Aariin Teheraan Israa'el qofa irratti hin dhaabbanne morma gooftaa waraanaa kanaa Ameerikaa hudhuutti ce'ee jira. Fayyaan paarlaamaa Iraan Mohammad Baaqir Qaalibaaf haasaa boba'aa fi seenaa jijjiiruu dhageessise. Ameerikaan uggura galaanaa nurratti labsuun ishee fi Israa'eliif ibsaa magariisaa kennuun ishee buufataalee fi qabeenya waraanaa Ameerikaa naannicha keessa jiran hundaa qaamni seena-qabeessatti akka ilaallu nu dirqisiiseera jechuun labse. Qaalibaaf dhugaadhaa tokko addunyaatti lallabe. Waashingitanii fi Tel Aviv afaan nagaa fi waliigalteen beekan isaan afaan tokko qofa hubatu innis afaan humnaa fi irree sibiilaati. Oduun kun yeroo masaraa White House ga'u Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dhiphinaa fi naasuu kanaan dura argameen beekne keessa seene. Tiraamp Iraanin barbadeesseera jedhee of jajaa ture. Humna guutuu Iraanii fi gubaatii waraanaa kana yeroo argu baasni iccitii aksiyoos akka saaxileetti Tiraamp atattamaan bilbila kaasuun Netaaniyaahuu bilbilee wantan siin jedhu dhaga'e. Misaa'ila Iraan kanaa akkuma jirutti fudhadhu gonkumaa deebii akka hin kennine yoo deebiste waraanni kun to'annoo alaabaa jechuun dirqisiisee jira. Wanti hunda caalaa kofalchiisaa fi kufaatii Ameerikaa agarsiisu garuu ergaa Tiraamp Iraaniif kallattiin dabarsedha. Waan dhukaasaniittu gahaadha. Amma marii keenya itti fufna jedhee Tiraamp waraana eegalee dadhabee amma jilbeeffatee nagaa kadhachaa jira. Garuu dho'iinsi Baha Giddu-galeessaa asirratti hin xumuramne. Osoo Israa'el misaa'ila Iraan jalaa of eeguuf samii ba'aa ilaaltu kibba irraa qeerransi Yaman Huutiin harka isaa dheeressee morma Tel Aviv hudhee jira. Gootonni Yaman misaa'ilota baalastikii gurguddoo fi ulfaatoo furguggisuun handhuura Israa'el Yerusaalem, West Baankii fi naannoo Baara Luux irratti bakka roobsanii jiru. Saayireeniin akeekkachiisaa guutummaa Israa'el keessatti akkuma maraatu iyyuu eegale. Israa'el amma qubeellaa ibiddaa guutuu keessa seentee jirti. Iraan ba'aan Hizboollaan kaabaan Huutiin ammoo kibbaan diina kana gidduutti dhiibanii sirna ittisaa isaa guutummaatti fashaleessanii jiru. Dhiphinni kun mootummaa Netaaniyaahuu laamsheessee jira. Laxaxamaa kana keessatti Ameerikaan murtoo of baraaruu fudhattee jirti. Iraan dallansuudhaan akka buufataalee Ameerikaa hin barbadeessineef Waashingiten ibsaa tattamaa baasuun haleellaa xiyyaaraa Israa'el kanaan dura Iraan keessatti raawwatte keessaa harka tokkollee hin qabnu nuti hin beeknu jechuun of qulqulleessitee jirti. Kun dippiloomaasii keessatti michuu ofii dabarsanii diinaaf kennuudha. Ameerikaan waraana kana keessatti dhoqqee lolaa qabatamaa keessa seenuu waan sodaatteef Israa'eliin of dura dhiibdee ofii ishee duubatti baqattee jirti. Halkan kun halkan raafamaa xumuraati. Iraan bomboleettii waraana marsaa afuraffaa misaa'ilota baalastikii ciccimoo fi sodaachisoodhaan guutame kallattiin handhuura Israa'elitti roobsitee jirti. Waraanni kun amma daangaa dubbii fi doorsisaa darbee Baha Giddu-galeessaa guutummaatti ibiddatti makee jira. Xumurri isaas sammuu namaa ol ta'ee jira. Samiin Qudus isheen weeraramtee jirtu
har'aam ifa aduutiin osoo hin taane ifa dho'insa baqaqaa misaa'elaa Iraaniin dammaqtee jirti. Kallattii keessatti dho'insaawwan gurguddoon 5 yeroo wal duraa duubaan dhaga'aman kunneen diinaa iddoo isaatii buqqee jira. Sa'ireeniin Quds qofa osoo hin taane Tel Aviv, West Bank, Beershevaa fi gammoojjii Negev keessatti walirraa cituu didee jira. Misaa'eloonni Iraan kunneen sirna ittisaa qilleensa Israa'el isa doolaara biiliyoonaan farfamu sanaan akka killee caccabsanii iddoowwan tarsiimawaa fi murteessoo diinaa qulqullinaan rukutaa jiru. Kun shiraa fi olola miidiyaa osoo hin taane dhugaa qabatamaa samii Tel Aviv gubbaa boba'aa jirudha. Dhugaan ba'aa jiru ifadha. Daddaqnii fi sodaan Tel Aviv guutummaatti laamshee jira. Dhiqeessoo Israa'el guutummaatti diigamee jira. Ajajoonni waraanaa fi qondaaltonni mootummaa sirna ittisaa isaanii rooba misaa'elaa kana dura dhaabbachuun yeroo dadhabu of wallaalanii labsii dhiphinaa uummata isaaniif dabarsanii jiru. Walumaa galatti wanti saatiiwwan muraasa darban kana keessatti raawwatame madaallii waraanaa Baha Giddu-galeessaa guutummaatti kan garagalchedha. Sa'aatii tokko keessatti kibbaa fi kaabaan Yaman irraa ba'aan ammoo Iraan irraa baqaqaan wal hordofsiisee yeroo diinatti roobu warraaqsaa qaama tokkoo fi sammuu tokkoon qindaa'ee akka hojjechaa jiru mirkaneessee jira. Diinni of tuulu meeshaa ammayyaawaa qabaachuu danda'a, garuu Iraanii fi michoonni ishee madaallii sodaa harka isaaniitti galfatanii diina isaanii manuma isaanii keessatti hiiksaa jiru. Addunyaan amma marii nagaa osoo hin taane kufaatii of tuultotaa fi barii seenaa haaraa afuura qabattee daawwachaa jirti. Osoo qilleensi Baha Giddu-galeessaa Har'a baaruudhaan dhukaasa misaa'elaa fi obomboleettii waraanaatiin ukkaamamee jiru. Har'a dhugaadhaa kan seenaa waraanaa fi dippiloomaasii addunyaa guutummaatti garagalchutu ifa ba'e. Addunyaan dirree waraanaa irratti dho'insa qawwee daawwachaa osoo jirtu Waashingitanii fi Tel Aviv gidduutti kirkira siyaasaa isa hunda caalamaa fi obbolummaa sibiilaa diiguutu dho'e. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi kanaan dura gaachana Israa'el of fakkeessuun har'a haguuggii irraa saaqe. Muummee ministeera Israa'el Biniyaamin Netaaniyaahuu qullaa isaa hawaasa addunyaa duratti salphisaa jira. Jalqabaa waan dirree lolaa irratti ta'aa jiru xiinxallu. Madaalliin waraanaa Baha Giddu-galeessaa seera barame hunda cabsee jira. Hedduun warraaqsa Iraan Haleellaa Israa'el daayyaa kibbaa Beerut irratti raawwatteef gumaa ba'uuf misaa'ilota baalastikii warra gurguddoo fi sodaachisoo ta'an samii tarsaasee furguggisuun handhuura Israa'el keessatti buufataalee xiyyaaraa waraanaa lama daaraa godhee jira. Israa'elis dallansuudhaan machooftee deebii kennuuf xiyyaarota ishee babbaasuun lafa Iraan keessatti iddoowwan 20 kanneen sirna ittisaa qilleensaa furguggisuu misaa'elaa fi warshaa peetirookeemikaalaa guddicha naannoo Baandaar Maashaaritti argamu irratti boombii roobsitee jirti. Osoo kanaan hin xumuramin kibbarraa misaa'illi Yaman ka'ee handhuura Israa'el rukutee jira. Dho'insi kun naannicha guutummaatti zoonii du'aa taasisee jira. Iraaq qilleensa ishee sa'aatii 72f guutummaatti cuftee, Siiriyaan ammoo sa'aatii 12f daangaa qilleensa ishee dhorkite. Iraan buufata xiyyaaraa idil addunyaa Imaam Kumeenii fi samii dhiyaa ishee cufatte. Israa'el ammoo sodaa fedhephinaan manneen barnootaa cufuun uummanni akka da'oo seenuun ajaja dabarsite. Buufata xiyyaaraa Beenguuriin irratti uggura cimaa keessee jirti. Biyyoonni hundi qarqara dho'insaa waraanaa addunyaa sadaffaarraa dhaabbatanii jiru. Garuu dhugaan onnee Tel Aviv cabsee seenaa waraanaa kana garagalchee dirree waraanaa irraa osoo hin taane masaraa White House irraa dho'e. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp ifatti ba'e waraqaa ragaa du'aa michummaa Ameerikaa fi Israa'el mallatteessee jira. Tiraamp ija jabeenyaan Haleellaan Israa'el Leebaanos irratti raawwattee eeyyama keenyaa miti nuti waliin hin mari'anne jechuun ifatti ofirraa qe'ee jira. Kun dippiloomaasii keessatti michuu ofii dabarsanii ibiddaaf kennuudha. Ameerikaan amma booda dogoggoraa Netaaniyaahuu itti gaafatamummaa hin fudhattu jechuudha. Wanti hunda caalaa Netaaniyaahuu maraacheef Israa'elin dhiphisee garuu ajaja Tiraamp isa dhumaati. Tiraamp hatattamaan bilbila kaasee Netaaniyahuudhaan tarkaanfii Iraan fudhatteef deebii kamiyyuu akka hin kennine jechuun ifatti ugguree jira. Gaazexoonni gurguddoon Xiinxala Taayimsii fi Axios iccitii dhiigaa kana yeroo saaxilan Tiraamp Netaaniyahuudhaan ati abbaa murtee miti jechuun muummee ministeera biyya of dandeessu akka daa'imaatti tuffatee teessoo isaarraa dhiibuu isaa ifa godhee jira. Maaliif Tiraamp akkas godhe? Iccitiin isaa ifadha. Innis waliigaltee iccitii Iraan wajjiniiti. Tiraamp Iraanin waraanuu dhiisee waraana kana dhaabuuf waliigaltee xumuraa Iraan wajjin mallatteessuuf guyyoota muraasa qofatu isaaf. Tiraamp filantaa dinagdee isaa tasgabbii gabaa boba'aa addunyaa fi milkaa'inni siyaasaa isaa nageenya Netaaniyaahuu irraa dachaa kumaan caala. Tiraamp waliigaltee koo Iraan wajjin godhuu hin fashaleessin jechuun Israa'elin guutummaatti hidhee dhiisee jira. Walumaa galatti har'a madaalliin addunyaa bafaaraan barreeffamaa jira. Israa'el isheen Ameerikaan dugda gootti jechuun yeroo hunda of tuultu har'a Tiraampiin gatamtee diinota Baha Giddu-galeessaa gidduutti kophaa ishee gatamtee jirti.
Iraan marii dippiloomaasii fi misaa'elaa walitti maktee Ameerikaa dirqisiistee gara minjaalatti yeroo harkistu Israa'el ammoo abdii kutannaan waan qabdu wallaaltee asii fi achi waraana bobeessuuf tattaafatti. Inni kiyyoo fi xaxee keessatti yeroo kufu Iraan obsaa fi tarsiimoo qaxaleedhaan madaallii siyaasaa fi waraanaa of harkatti galchitee addunyaa bitaa galchaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News Isaatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.